Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafoon ordofootaaf kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin biraa jiraatudha. Egaa akkuma beekamu YouTube irras gumee harkaa bifa adda ta'e yookiin bifa bareedaatiin dizaayinii haaraa tokko qabadheen dhufee jira. Dizaayiniin keenya kun akkuma argitan baay'ee tokko bareeda. Waan feeneef itti fayyadamuu dandeenya. Dizaayinii baay'ee salphaa ta'edha. Kana haala kamiin akka itti dhahan isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira ana waliin. Egaa akkuma beekamu hojii keenyaa fi kan nu barbaachisu kirriidhuma kanaan isinitti agarsiisa. Kirrii adiidhaaf bifa margaati jechaadha magariisa. Kirriin kun baay'ee tokko qalloo waan ta'eef kirooshee tokko tuqaa 25 fayyadama jechaadha kirooshee qalloo. Kirriin keenya yoo furdaa ta'e immoo kirooshee furdaa fayyadamna isiniin jedheen jira gara hojii keenya. Egaa akkuma argitan adiidhumaan jalqaba adii walakkaan buufadha jechaadha. Bifti kun micosii dukkanaa waan ta'eef walakkaa keessa gashuu wayya. Kanaaf hojii keenyaaf kan nuti ittiin jalqabannu akkuma yeroo baay'ee isinitti agarsiisu sansalataanii jechaadha. Sansalata 8 dhaanna. Sansalata haala kanaan jalqabanna isiniin jedheera. Erga haala kana sansalata 8 dhaannee finnee bakka kana qabsiifannaa. Haala kanaan walitti qabsiifannaa jechaadha. Erga walitti qabsiifannee double crochet 3 ol dhaannaa 1 2 3 double crochet 3 akka double crochet tokko sansalanni 3 afaan akka double crochet tokkotti fayyadamna isiniin jedheera. Ammasii kana keessa crochet tokko naxalaa crochet tokko yeroo 15 dhaannaa jechaadha. Fakkeenyaaf akkuma kana sansalata 3 akka double crochet tokkotti gaafa dhaannu crochet keenya irra marannee asuma keessa double crochet tokko dhaannaa. 2 nuuf ta'eera. Ammallee sansalanni nu barbaachisu 3 achuma keessa 4 5 6 7 8 kuno haaluma kanaan 16 dhaannaa jechaadha. Akkuma sanatti mul'atu kana sii kana tokko tokkoon sii 16 dhaanna. Haala kanaan erga 16 dhaannee 16 jechuun kuno sii jalqabaa kana jechaadha. Sii kana haala kanaan 16 dhaanneerra. Amma sansalata tuungodhiin bakka silaa sansalata 3 akka double crochet tokko fayyadamne mataa isii irratti kan sadaffaa kana irratti akka haala kanaan walitti qabsiifanna. Agartanii erga walitti qabsiifanne ammallee 1 2 3 sansalata 3 ol dhaanna akka double crochet tokkotti finnee boolla biraa keessa double crochet 2 dhaanna 1 2. Amma kana kan nuti dhaannu 16 dhaanne kana keessa tokkoon boolla si keessa double crochet 2 dhaanna sansalata tuunda'een kun haala kanaan crochet keenya irra marree finnee boolla tokko keessa 1 ammas boolluma sana keessa 2 double crochet 2 boolla tokko keessatti dhahanna jechaadha. Sababni isaas akka nu jalaan golbanneef yoo tokko dhaane nu jalaa golbachuu danda'a. Kanaaf double crochet 2 boolla tokko keessa dhahanna. Sansalata tokko nu barbaachisu double crochet tokko boolla 2 keessa double crochet 2 boolla tokko keessa akka nu jalaan golbanneefi haaluma kana kuno double crochet 2 boolla tokko agartanii boolla tokko keessa akkas dhaane ammallee finnee achuma keessa tokko ammallee boolla taanu keessa double crochet tokko harkisnee akkas goonee al tokko keessa baafanna. Ammas deebisnee boolluma sana keessa double crochet lammataa dhahanna jechaadha. Agartanii kana jechuun kuno zuurii isa lammataa kana jechaadha. Isiniif gala jedhee yaada zuurii kan lammataa kana. Kuno haala kanaan argan zuurii guute ammallee bakka double crochet 3 dhaadhe sana keessa
wal qabsiifadha haala kanaani. Ammallee deebiseetan zuurii tokko haaluma ammaatiin dhaadhaa jechaadha. Haaluma amma boolla tokko keessa dabal kiroshee lama dha'uun kan nu barbaachisu zuurii 3 waan ta'eef zuurii tokko naanneffadhee dizaayinii bitaatti darbina. Egaa haala kanaani zuurii fedhu guuttadheetan jira. Zuuriichuun zuurii 3 kan nu barbaachisu hanga feene dhaachuudhaaf hanga fedhe dhaachuudhaaf zuurii 3 na barbaachisa jechaadha. Kanaafuu amma erga zuurii 3 dhaadhee sansalata 15 dhaadhee sansalata 15 waliin dhaadhaa jechaadha. Agartanii erga kana 15 dhaadhee amma kan hin lakkaadhu as keessa 1 2 3 4 boolla 4 keessa darbee sunitti mul'ata yaada 1 2 3 4 afran kana keessa darbee kan shanaffaa keessa haala kanaan double crochet tokko fudhadha. Kan shanaffaa keessa jechaadha. Kan shanaffaa keessa haala kanaan erga double crochet tokko fudhee agartanii tokko amma boolla taanu keessa ammallee double crochet tokko gaduma gabaabseetan 2 haala kanaan tokko argan dhaadhee ammas boolla taanu keessa tokko ammallee boolla taanu keessa tokko gadi qabnee gaggabaabsinee boolla 3 keessa double crochet 3 fudhanna sansalanii nu barbaachisu. Ammallee deebisnee tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sansalata 15 erga ol dhaanne ammallee tokko 2 3 4 keessa tarkaanfannee kan shanaffaa keessa tokko akkas fudhannaa jechaadha. Agartanii ammallee crochet keenya irratti akkas hin mariin boolla taanu keessa tokko akkas gadi qabnee fudhannaa keessa akkas baafannu. Ammallee boolla taanu kan sadaffaa keessa akkas qoonnee tokko fudhannaa sana booda yeroo tokko qofa akkas wal baafannaa jechaadha. Agartanii sana booda tokko 2 3 4 15 erga dhaannee tokko 2 3 4 shanaffaa kana keessa akkasitti double crochet naxalaa isaatiin fudhannaa jechaadha. Tokko boolla taanu keessa 2 ammas kan boolla sadaffaa keessa 3 agartanii haala kanaan isii kana dhahannaa jechaadha. Kunoo kana jechuun kunoo dizaayinii walakkaa kana dhahachuuf jechaadha. Egaa haala kanaan zuurii guuttadheen jira. Kana sansalata 15 zuurii guuttadheen jira. Amma immoo asirratti haala kamiin akka kanatti dhahannu isinitti agarsiisa. Kana erga akkas godhanne amma kan nu barbaachisu sansalata kanarra jalqaba sansalata 15 dhahannee jirra. Amma immoo sansalata 15 kana keessa double crochet 15 dhahanna. Double crochet tokko 15 dhahanna jechaadha. 2 3 sansalanni nu barbaachisu 4 5 6 15 akkasitti erga dhaadhee bakka kana bakka double crochet 3 tokko dhaadheen sana keessa tokko qofan keessa fudhadhaa jechaadha. Irra keessa kanarratti tokko dhaadhaa. Agartanii haala kanaan ammallee sansalata taanu kana keessa sansalata sakan lammataa kana keessa ammallee double crochet 15 dhahanna jechaadha. Akkuma sansalata 15 dhahanne kana keessa double crochet 15 dhahanna. Tokko 2 3 4 5 yoo isinitti ariifadhe dhiifama 6
torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kirooshe irra marree qofa tokko keessa baafachuudha. kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan agartanii kun haala kanaan kudha shan dhahanneerra jechaadha. sansalata sila kudha shan dhahanne kana keessa double crochet kudha shan dhahanne erga kudha shan dhahanne amma finnee isii kana keessa bakka sila sadii dhahanne keessa tokko keessa akkas dhahanna walitti fidachuudhaaf haala kanaan finnee amma ammas double crochet kudha shan sansalata kana irratti dhahanna jechaadha. agartanii haala kanaan kana dhahanna. kana jechuun kunuunsa kana dhahataarra jechaadha. egaa dizaayinii kana haala kanaan fixanneerra kirrii adii dizaayinii isa walakkaa kana haala kanaan fixannee jirra jechaadha. amma kirrii isa kanatti dhahanna. egaa amma dizaayinii isa kanatti dhahachuudhaaf dizaayinii isa kirrii isa kana itti dhahachuudhaaf amma deebisnee ammallee sansalata 15 dhahanna. tokko lama sadii afur 15 erga dhahanne amma asirratti 15 sansalata kana keessa dhahannee qabna waan ta'eef tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeetaffaa kana keessa walakkaa kanarra double crochet tokko haala kanaan gadi fudhannee dabarfannaa jechaadha. agartanii sansalata 8 dhahannee asirratti 15 bakka lamatti baasnee 8 dhahannee walakkaa kanarratti double crochet tokko dhahanna. sana booda ammallee tokko lama sadii 15 ammallee 15 erga dhahannee ammallee 15 erga dhahannee finnee bakka kana lakkaanna tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet walakkaa kanarra ammallee haala kanaan fudhannaa jechaadha. agartanii walakkaa saddeetirra ammallee haala kanaan wal qabsiifannaa jechaadha. sana booda ammas sansalata 15 dhahannaa. kudhan erga dhahannee ammas tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet lakkaa'uun dagannu saddeetaffaarra double crochet akkasitti wal qabsiifannaa jechaadha. kun haala kanaan kananuuf ta'a. egaa haala kanaan ammallee zuurii guuttadheen deebi'ee jira. amma asirratti erga akkasitti zuurii guuttanne kan nu barbaachisu ammallee asirratti haaluma kanaan double crochet 15 nu barbaachisaa jechaadha. bakka kanarratti double crochet 15 sansalata 15 dhahanne kana keessa double crochet 15 akkuma kirrii adiidhaan dhahanne kanatti 15 dhahanna jechaadha. sadii afurii shanii ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan agartanii 15 haaluma kanaan erga dhahannee finnee amma waa tokko tuunneen kan itti aanu keessattillee 15 haala kanaan dhahannaa jechaadha. haaluma kanaan guutuu isaa 15 dhahanna. egaa haala kanaan zuurii guuttannee jirra. kun baay'ee tokko bareeda dizaayinii isa kana xumurree jirra jechaadha. dizaayinii kanarra kan bifa kana zuurii tokko irraa dhahannee jirra kana jechaadha. dizaayinii itti aanu viidiyoo biraatiin siniif agarsiisa.
Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun jabeessaa. Gaaffii qabdan koomentiidhaan na gaafadhaa. Kana kutaa tokko hanguma asiitiin xumura kutaa lammaffaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.